Magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Booleetti mana barnootaa Jaarraa Abbaa Gadaa moggaafamee ijaarsisuuf dhagaan bu'uuraa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen kaa'ameera. Kantiibaa Adaanech wayita dhagaa bu'uuraa kaa'anitti haasaa taasisaniin daa'imman mirga afaan dhaloota isaaniin barachuu qaban hojiirra akka ooluufis ni hojjennaa jedhan. Afaan hiikaniin barachuun mirga addunyaati. Akka biyya keenyattis heerarratti ifatti kan barraa'ee jirudha. Garuu mana barumsa kanatti erga afaan Oromootiin barumsi jalqabame waggaa 4 ga'eera. Mana mareetti rakkoon kun hin ka'a. Yeroo uummata mariisisnu hin ka'a. Hiikuudhaaf hagas mara rakkoo guddaa ta'eeti miti. Rakkoo xiyyeeffannaati jennee ilaalla. Amma isa dafnee hiiknee ijoolleen haala standardii eegeen haala sadarkaasaa eegeen akka isaan barachuu danda'an hatattamaan hin goonaa. Haala amma jiru kana keessatti daa'imman kan baratan waggaa tokkoof qofa akka ta'e isiniif mirkaneessuun barbaada. Waggaa tokkoon booda hin hiikna. Barataan dhiibbaa qaama kamiirraayyuu walaba ta'ee barachuu akka qabu kan ibsan kantiibaa Adaanech ijoolleen manneen barnootaa afaan Oromoo dhiibbaa tokko malee akka baratan gochuun dirqama keenya isa duraatii jedhan. Barumsi bilisummaa sammuurraa jalqaba. Gammadanii haala mijaa'aa keessatti haamileen isaanii eeggamee barachuu qabu. Hoo akkas hin taane barumsa hin ta'u. Bu'aa bayii keessatti barachuun kama jiru hoo ta'ellee sammuun daa'immanii jeeqamaati arrabsamaa barachuu hin danda'an. Kuni ta'uu hin danda'u. Kanaaf hin qabsoofne. Kanaafuu wanti manneen barnoota bakka afaan Oromoon itti kennamutti sosochiin hin taane magaalaa kana keessatti jalqabame dhaabsisuun dirqama keenya. Hin dhaabsisnas immoo. Hojii gaggeessituun kutaa bulchiinsa magaalaa Boolee Aadde Alamtsaayii Shifarraa manni barnootaa Jaarraa Abbaa Gadaa ijaaramuun daa'imman kutaa magaalattii keessatti afaan Oromoo barachuu barbaadaniif carraa guddaa ta'uu himanii kun ammoo qulqullina barnootaa dabaluu fi ijaarsa biyyaa keessattis gahee olaanaa qabaataas jedhan. Ijaarsi mana barnootaa Jaarraa Abbaa Gadaa kunis baatii 8 keessatti xumuramuun tajaajilaaf kan oolu akka ta'e Aadde Alamtsaayii ibsaniiru. ይህ ግንባታ በ8 ወር ውስጥ ተጠናቆ Ijaarsi mana barnootaa kun baatii 8 keessatti xumuramuun tajaajilaaf banaa ta'a. Kanaafis deeggarsaa fi hordoffii kamuu ni taasifna. Dareewwan mana kitaabaa, laaboraatoorii fi dirree ispoortii of keessaa qaba. Bajanni isaas birrii miliyoona 54.4 qabameefiira. Kallattii manni maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee yaa'ii isaa irratti kaa'een kutaa magaalaa keenyatti pirojektoota gurguddaa hojjechaa jirra. Hoogganaan biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee obbo Zalaalam Mulaatu manni barnootaa Jaarraa Abbaa Gadaa barattoonni afaan dhaloota isaaniin baratanii aadaa isaanii akka guddisaniif gumaacha olaanaa qaba jedhanii kanneen afaan Oromoo barachuu fedhaniifis haala mijataa uumuuf ni hojjennaa jedhan. የአፋን ኦሮሞ ትምህርት ቤቶች manneen barnootaa afaan Oromoo keessatti barattooti barachuu qofaa osoo hin taane aadaa, seenaa, seexaa isaanii akka baratan gargaara. Barattoonni biroos afaan kana akka baratan haalota dandeessisaniin kan gurmaa'edha. Kana raawwachuufis akka biiroo barnoota magaalaa Finfinneetti ga'ee keenya ni baanna. Haalli baruu fi barsiisuu cimee akka itti fufuuf kantiibaan magaalittiis deeggarsa taasisaa jiru.